Pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii kan turan obbo Lammaa Magarsaa ajjeefamanii jedhama. Oduutti bala kana ba'e maarree egaa nutis kana jala deemuun oduu adda addaa waan qopheeffannee qabnaa amma xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Toleegaan akkam jirtu kabajamoof jaallatamoo maatiiwwan chaayinaalii keenya Orostar kun chaayinaalii keessan Orostar sirboota afaan Oromoo bifa reaakshiniitiin kan irratti isiniif dhiyaatu akkasumas oduuwwan qabatamaa ta'an kan irraa argattan chaayinaalii keessan kana subscribe gochuun mallattoo bilbilaa biraan dhuftu ol taasifachuun nu hordofaa. Viidiyoo kana nama biraa bukkee kan dhaquuf adaraa keessan laayikii godhaa. Laayik gochuun keessan nu jajjabeessaa jechuudha. Amma oduu isinitti hin baasu garuma waanan qopheeffadhe sanatti isin dabarsa. Amma xumura qophii kiyyaatti eessayyuu hin deebina na waliin tura. Namni addunyaa kana irra jiraatu jireenya gaarii akkuma jiraatu jireenya jibbisiisas kan jiraatu baay'eedha. Akkasumas aangoo dabarsee kan namaa kennu Dr. Lammaa Magarsaa fakkeenya fudhachuun ni danda'ama. Lammaa Magarsaa dhalataa Oromoo kan ta'e waggoota 3 darban dura pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'ee hoogganaa ture. Lammaan yeroo sanatti hoogganaa uummata isaan jaallatamaa ture. Lammaan uummatni Oromoo kan inni jaallatuuf nama oduu odeessu osoo hin taane nama hojiin agarsiisu waan ta'eef daamu. Haa ta'u malee oolee osoo hin bulin aangoon Lammaas killee gaarra buute ta'een uummatni Oromoo kan komii irratti dhiyeessan baay'eedha. Haasaan Lammaa keessaa yeroo mara kan hin irraanfanne aangoon waan gatii hin qabne tokkodha jechuun dubbatu. Garuu kan aangootti fayyadamu nama saaman akkasumas rakkoo sammuu adda addaa kan namarraan ga'an baay'eedha. Dr. Lammaa Magarsaa yeroo jalqaba pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'ee shuumame uummatni Oromoo hundi gammachuu isaa daangaa hin qabne gammadee akkasumas gammachuu isaa sirbuun kan ibsate baay'eedha. Lammaa Magarsaa carraa pireezidaantii mootummaa Itoophiyaa ta'ee akka bulchu gaafatamee ture. Garuu namni kun ofii isaatti pireezidaantii mootummaa naannoo Itoophiyaa ta'uu dhiisee Dr. Abiyyi akka teessoo qabatu taasise. Abiyyis yeroo sanatti wajjiniin biyya kana guddimna akkasumas jechuun wanneen adda addaa itti odeessuun Lammaa akka gowwoomse hin beekama. Abiyyis erga aangoo harka galfatee booda Lammaa deebi'ee galee. Egaan hordoftoota koo kana jechuun nama dadaa afaan nama kaa'ee deebi'anii abidda afaan kaa'u jechuudha. Abiyyi erga aangoo qabatee booda tarkaanfii fokkisa Lammaa irratti fudhataa ture jiras. Inni jalqabaa akka nama ol guddisu Lammaa pireezidaantummaa gadhiisee federaala akka galu godhe. Kana keessatti dhiibbaa guddaatu ture. Innis akka namoonni keessa biyyi kan dubbatanitti si adeemna kanaachi aangoo gadhiisi jechuun Lammaa dursaa akka turan namoonni keessa beekan hin dubbatu. Lammaa Magarsaa erga aangoo gadhiisee booda miidiyaa kamirratti ba'ee akka hin dubbanne Abiyyiin uggurame. Yaa obboleewwan kun namni gocha akkana nama irratti raawwatu maal jedhama? Egaa isa kana isinii kan dhiise. Kaleessa obboleessa isaa kan ture har'a diina isaa akkamitti ta'een keessumaayyuu ijoollee abbaa gadaa warra jedhamuun faarfamaa turan silaa gadi taa'uun kan wal gorfatanii fi kallattii kan wal qabsiisan malee kan inni tokko aangoo dheereffachuu jecha isa tokko miidhuu ta'uu hin qabu ture. Lammaa Magarsaa dhibba kana mana isaa keessaa bahee bilisaan akka hin deemneef mootummaan ugguree jira. Lammaan bilisaa socho'uu akkasumas miidiyaa hawaasaa kanneen akka Facebook, Tiwiitarii fi kanneen biroo akka hin fayyadamne itti dabaluun dhorkame. Oduu dhibba kana baateen akka jedhanitti Dr. Lammaa Magarsaa ajjeefamee jira kan jedhan hin jiru. Akkasumas Jawaar fa'aa waliin mana hidhaa jira kan jedhanis hin jiru. Dr. Lammaan amma eessa jira? Dr. Lammaan eessa akka jiru hin jiraaf hinduu isaas amma ammaatti namni beekan hin jiru. Akkasumas hiriyoota isaa fi waayilootaan isaa kan ta'an eessa jira jedhanii namni dubbatillee hin jiru. Yeroo gaaffii kana namoonni baay'een gaafatan illee deebisuuf deebii akka illaanne hin dubbatu. Lammaa Magarsaa yeroo mootummaa naannoo Oromiyaa ta'ee turetti paartileen siyaasaa biyya bakkee jiran biyyatti galuun karaa nagaa akka filannoof dhiyaatan filannootti dhiyaatanii akka dorgoman nama yaali guddaa taasisedha. Haa ta'u malee milkaa'uu dhiisuu kootti baay'een gaabbi jedhu Dr. Lammaan ji'a torba dura Dr. Lammaa Magarsaa akka gaazexeessaa tokkoof barreeffama waliin akka dubbatanitti balleessaan guddaa akka ana bira jiru badhee jira jedhu.
obbo Lammaan. Kana malees uummanni komii guddaa akka irraa qabu nan beeka. Garuu hundasaa yeroof dhiibni jedhu Dooktar Lammaan. Baatiiwwan darban keessa Lammaan Magarsaa dooktarii ta'ee akka eebbifame ture hundi keenyayyuu kan beeknudha. Yeroo sanatti Lammaatu aangootti deebi'a jechuun ilmaan Oromoo baay'een gammadanii baay'een immoo akkasuma itti mufatanii akka turan hundi keenyayyuu hin beekna. Kana malees haala an keessa ture ana qofaatu beeka jechuun dubbatu pirezidaantiin kun obbo Lammaa Magarsaanii. Hayyuun Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa gocha akkanaa irratti raawwatama jennee hin yaadne jedhu. Namni jireenya isaa keessatti bu'aa bahii hedduu keessa dabarsa. Waa'ee obbo Lammaa kan nuti isiniif kaafneef beekuu waan qabdaniif. Egaan obboleewwan koo kaleessa goota keenya jechaa kan turre irra iddoo rakkoo isaatti birmachuutu nurra jira. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatiiwwan chaanaalii keenya Orostar kan taatan wanti nuyi irra qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaata. Viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti nagaatti. Viidiyoo kana immoo ammaatti namni laayik osoo godhanii daawwatanii jiraatan laayik gochuun sabiskiraayib gochuun nu jajjabeessaa. Baay'ee.